daawwattoota keenya mana keessan teessanii kan nu daawwachaa jirtan karaa foddaa televezyiinii OBN, EBS, waan dhuma isaatiin nu daawwachaa jirtan karaa BBC isa tokko karaa VOA nu daawwachaa jirtan baga ayyaana du'aa ka'uudhaan isin gee jechaa qophiin kun kallattiidha kan isin tamsaaru mana hidhaa yuunivarsiitii jedhamu irraati. Kanaafuu baga geessan jechaa baga gaan isaanis qophii as keessatti isinii qopheessine qabna nun al tokko callistu an daawwattoota tokko wajjin haasaa isaan dhufanii na bira an kophaa kun jalqabee dhufan uummata na argaa jirtan ergee dhufanii immoo gaaffiin gaggaafadhaanii ambaazawee gaazexeessaa miti dura of gaafadhu mee daruun gaaffii sammuu isaanii qoruun gaafadhaan deebisuu hin danda'u dhalooti qubee kun deebisuu hin danda'a waan ta'eef ofii keessanii taajjabaasin ani immoo nan gaafadhaa jalqabaa sarraan jalqabaa ati maqaa kennu maqaan koo sooressa yaaddeessaati. Gidduutti rakkoo teeknikaan mudate haasaati rakkoo hin qabu walubanna OBN rakkoon teeknikaan mudata BBC mudate dengad fake news jenne CNN Itoophiyaa irratti hiriiraan baane nun jedhanii hiriiraan baane jechuu kan illee baane no more jenne nun hashtag baazawee na yaadachiistani waan kaleessa darbe na yaadachiista abjuu keessa waan gochaa turre nu yaadachiista baazawee anyway gaaffii kootti fufaa maqaa keessa sirrii Sooressa yaaddeessaa. Sooressi akkamitti yaaddeessa rakkoon qabun qabeenya yaaddeessaa kanaaf amma gaa yuunivarsiitii keessa irraa akkuma beekamu mana hidhaati sireedha asii gadi narratti komborsaa darcaasa isa isinitti wachuun bitan baazawee innaa ati eessaan dhufette lafti dursaa akka dhaladhee fi amma jiraatu tokko miti dura achitti dhaladhee ammaa san jiraatan waariiniiti gaaffii muraasa sii qaba ayyaana kana wajjin wal qabatee akkuma beekamu amma sa'aatii kanaa na duukaa jirta mooraa kana keessa uummata na ilaalaa jira bichaan uummati si argaa rakkatas jirtu durri yeroo kana bara darbe yoona kana akkamitti dabarsite ayyaana du'aa ka'u kana yoo waliin dabarsite yeroo chiikii qabnu san kaa biyyatti ani san gaafanna yeroo wajjin dabarsite akkamitti dabarsite hiriyoota koo guutuu faana dabarse ispeeshaalii fireenii koo chiikii koo hiriyaa koo jechuudha ayyee isaa faana dabarsinee dhoqqee daannee taphachaa ture guyyaa ayyaana qillee bara darbe dhoqqee daakaa turte jechuudha bara darbe waggaa tokko dura dhoqqee bishaan jechuudha areeda baastee kaatee dhoqqee daakaa turte bishaan daakaa ture jechuudha chiikii koo faana bishaan daakte amma immoo ati immoo jirta isheen si biran jirtu beeka akka isheen si biran jirtu amma sa'aatii kana isheen eessa oolte jettee yaadda maal yaaddeef yookiin kan isheen sitti himte ta'uu danda'a ati immoo maal xiinxalte isheen sa'aatii kana yoona kana eessa jirti jettee yaaddati. Torbee sadii afuriin dura naa bilbiltee akka jirtu nan beeka lubbuudhaan. Ayyee har'a eessa oolte jettee yaaddare. Har'a eessa oolti gaafa eessitti immoo kara baay'ee oolti. Magaalaa deemti baadiyyaa deemti. Wajjin. Bilbila ishii qabattee deemti. Jechuuni bara darbe ammas wajjin deemte miti bara qobbummaatti dhaga'amu wajjin deemte. Ana waan jaallattuuf nama faana biraan jirtu gaaggidduu ishii bilbila ishii faana deemti. Si jaallatti? Gaaggidduu ishii konkolaataa jechuudha. Si jaallatti? Na jaallattu waan ta'eef gaaggidduu ishii qofa deemti. Jechuun naa liqinfamne garuu na jaallatte. Rakkoon qabu sitti fufaa. Tole egaa akkuma beekamu maqaan koo kan keenyu ture. Kiyyarraa lafattoo maqaan koo Sooressaa Qabbaneechaati. Egaani kanuma akkuma beekamu ayyaana irra duukaa dabarsaa harta jala darbaa irra ta'e dabarsaa irra ta'e walii isaan beeknu anyway ayyaanuma gaa maali gaa tokkuma ta'a ayyaanuma gaa bara darbe yoona kana akkamitti kabajaa turte ayyaana kana maali gaa akka biyyaa taari akka biyyaan ta'u rakkisaa dhagaa dubbiin bara naasi wanti hundumtuu jijjiirameera. Jijjiiramaaf hojjenne mangistiin keenyas
Utuu hin badini. Reform. Moo jira? Reform. Jira. Kanadha. Quban qabna. Egaan daabboodhaan muuziidhaan nyaachuun jira jijjiiramaa wanta dhufee kana dabalees wantoonni garaagaraan jiru gaa. Jijjiiramni keessa waan baay'ee jira. Waan baay'ee jira. Kanaaf yeroon nun ga'u amma kaasuun yeroon nun ga'u. Baroomsisuudhaan sadarkaa irra geenyurra geenyeera. Kanaaf kana keessatti waan akkasii fa'aa qabateera jijjiiramni keenya waan akkasii qabatee ittiin ikoonoomii keenya maaloo keenya barumsa keenya waan hundumaa caatti gochuu fedha. Amma gaafikoo keessaa tuun bahin bara darbe yoona kana ayyaana kana akkamitti kabajaa turte ayyaana du'aa koo kana. Maali gaa dur maali? Yaadannoo akkamii qabdaa jechuu barbaade. Dur sangaan bitame qirca dhannee fuune. Dur hin jenneen waggaa darbe bara 2013. Isuma sitti ma yaadan? Dur dhette. Dureera maqaa amma gara booddee paastii sababa ta'anii fi isaan akkasitti ibsamu jechuudha. Dur gaafan jedhu isumatti na hubadhu. Sangaatti gaafamu. Kanaaf sangaan qalamee. Durii miti. Bara 2013 sangaanee saabee. Sangaatu qalamee qaleechadha. Yaasee dhugaasa. Sangaan jiraachuu sana yaadadha garoon. Satina dur yetamini. Ayyee. Sangaan jiraachuu sana yaadadha. Maali gaafoo nyaanneeroo maali naso baareen. Lakki. Naa kana ture akka kanaan haala kanaan dabarsite bareen gadda. Fiishkaa afuufuu qabna. Eejjin dabarsite fa'a eejjin eessatti. Wayyoo akkaataan itti dabarsinu. Waan ta'eeramu jira. Haadha manaa koo ammadhee hoteela Cheruu deeme. Akka addaatti akka ajaa'ibaatti. Hoteelli sun barana jira hin jiru gaafii ta'uu qaba. Hoteelli sun amma jiratee quban qabu. Maal fayyadamtan hoteela sana keessa amma? Maal fayyadamtan? Haadhi gaanni beekamaa dhaqa maal akka nyaanne maa yeroo sana tureera gaa darbeera waan ta'eef yaadattu? Yaadadhu. Yaadattu? Yaadadhu. Akka sangaan jiru garuu yaadattu? Sangaan jiraachuu isaa nama natti hime. Sittemanii? Amma haadha manaa wajjin ooleettati bara darbe. Bara nama isa oolte isheen. Wajjin oolte ta'ee addeettaa moo sitti himteetti? Ina mantaa'u. Maali gaa manuma oolti ta'ee hin beeku gaa manuma noola naan jette naannooti. Lafa ishee geessu immoo hin beeku gaa miilli lafa baay'ee nama geessiti. Miilli hin deemti. Iddoo du'aas nama geessiti. Iddoo gargar ba'us nama geessiti. Kanaaf hin jedhee. Iddoo jireenyaas nama geessiti sababa ta'eefi lafa isheen jirtu faan beeku garuu dabalee gaafadheera manuma hin jira naan jette. Manuma hin jiratti. Manuma hin jiratti. Jiratte manaan baatu. Manaan baatu. Ana kan naan jette kan manitti dhantee beeku maal nuti waan ta'eef nan baamanu. Atuun baata nan baana. Ganaa baataati sichin baata amma asii. Asii immoo eessa wanta amma gaa viidiyoo kana waraabnee buqqaanu daawwattoota keenyaan lafa isaan arguun qaban. Ani laabireerii naqaa isaan lafa isaan naqan hin beeku nabeettu gaa. Nabeettu. Namni koo na beekaana. Eessadhattu gaasi. Waan tokko dubbadhu laata. Dubbadhu. Ani namni ati mixaa maalteetti kan kootu gubaatti. Atis isaan irraa diraayif godhattee. Mixaadha qabdi yoo. Ofitti Mixaadha qabdi. Mixaadha qabdi hin jedhe. Eeka maal deessaa dhufa. Kana. Kanuma dhagaa maleessa. Xumurreera hanga.